kabajamtoota abbootii gadaa, jaarsolee, haadholee, dargaggootaaf shamarran guyyaa kana asitti argamtan duraan dursaa yeroo duraatiif investimentii guddaa yeroo hundaa gara bahaatti deemaa ture san gara lixa Oromiyaattis akka fuula isaa garagarfatu tankarra banu kana as fiduudhaaf dhagaa bu'uuraa guyyaatti dhaabnu kanatti ol arguu keenyaaf gammachuu guddaa natti dhagaameen maqaa kootii fi maqaa kaawunsilii abbootii qabeenyaaf mootummaatiin isin ibsuu barbaada. Gamtoomanii hojjechuun humna. Duubatti deebinee seenaa Oromootaa olaallu iccitiin sirna gadaa gamtoomina Oromootaati. Jijjiirama guddaa waggoota baay'ee keessatti fide Oromoo har'aa kana taanee akka argamnu tan godhe Oromoonni waan gamtoomaniif. Sosocheenni diinagdee Oromiyaa jedhamee yaadamu kunis dubbatamu kunis handhuurri isaa iccitiin isaa gamtoomina. Iccitiin isaa warshaa dhaabuu miti gamtoomuudha. Yoo gamtoomne humna keenya tolitti dhufa. Beekumsa keenya tolitti dhufa. Maallaqa keenya tolitti dhufa. Wanna qabnu hunda tolitti dhufa. Sammuu keenya tolitti dhufa. Wal dhageenya. Waa hunda irratti jijjiirama finna. Guyyaa har'aatis bifa kanaan tan calqabame kana tan lafaan itti geenyu. Oromiyaa keessatti akkuma hundi keessanuu beektan odaa tiraanspoortii jedhamee guyyaa tokkotti sheeriin guddaan gurgurame har'a yeroo gabaabaa keessatti warra sheerii bitan yaamuudhaan boordii ofii dhaabbatee gara konkolaatota bituu fi hojiitti galchuu sadarkaa sanirra ga'ee jira. Maallaqni barbaadamus galee jira. Guyyaa har'aa immoo qarshii bileena 7 ol tan barbaadu warshaan dhugaatii adda addaa asitti dhaabbata. Kana boodas hoo xiqqaate warshaaleen 7-8 gaan qorannaa irra jiru. Oromiyaa adda addaa keessatti dhaabbatu. Yoo gamtoomne humna guddaa waan qabnuuf, beekumsa guddaa waan qabnuuf, maallaqa guddaa waan qabnuuf, maallaqa keenya kanatti jijjiiruu dandeenya. Ittiin hojjechuu dandeenya. Guddina ittiin fiduu dandeenya. Gamtoominni kun yookaan immoo warshaan dhaabnu fi hojjennu kun abbootii qabeenyaa xinnoon walitti qabamanii maallaqa guddaa baasanii tan hojjetanii miti. Fakkeenyi warshaa kanaa yookaas karaa adda ta'een dargaggoonni 100,000 lakkaa'aman miseensa aksiyoona kanaati. Hojjetaa duwwaa hedduun ta'in abbaa qabeenyaa ta'uu waan qabaniif. Qonnaan bulaan 60,000 lakkaa'amu miseensa. Akkasumattis teekinooloojii fi maanajimentii kanaaf kana tan nu gargaaraniif nu fidan immoo abbootiin qabeenyaa alaa tan wajjin hojjetan hin jiru. Kanaaf namoota xinnoo walitti qabuudhaan maallaqa walitti baasuu hedduun ta'in ummanni bal'aan tan itti hirmaatu, tan keessatti hojjetu, tan irraa fayyadamu, tan irraa argatu. Hojii biraatiif ka'umsa tan ta'u akka ta'utti yaadamee hojjetamaatii jira. Kanaafi keenya tan jedhan. Tan nama kamiituu miti. Keenya. Keenya inneet hojjenna, keenya inneet gurguranna, keenya inneet itti fayyadamna. Gabaan isaatis Itoophiyaa guutuudha. Itoophiyaa guutuu duwwaa hedduun ta'in daangaa sincaa. Maaliif nu Oromoota bal'aadha, guddaadha, bakka hin jirre hin qabnu. Gabaan keenyas bakka hin geenye hin qabu. Kana waan ta'eef tanaga ammaa ijaaramanii wajjin dorgomuudhaan gahee olaanaatti taphannaa, bu'aa guddaa irraa argannaa, hojii keenya tanafeef bu'uura guddaa nuu taa'ennee iyyaa.